Akkuma isin jechaa turretti isin daawwachiisuudhaaf kan deemaa jirru kuni yeroo ammaa kana Cape Town keessaayyuu naannoo checkpoint jedhamudha. من قلت أبنا عبر جرا كينيا نملا ما زلجرا نما يسون سلابر بعد زلجرا نما يدو زور دفاع نما يدو يفتش تناندو بدي روتي خون تنيدي سبا أكيد من قلت أمنا إنو دبلنا تنيت دفني وانت تلفنا جرا كنا مدرو اللي خيسافو أني خون موتا تدادو جرا كيان ترلي أكسمته وملا أبلين كينيا sinar Kanada ibar sirra barbaanne aya akkuma garteen barbaajet erkatani miti me naabadu eega kastaate jecharre futu bare geeffadha nuti kun qadaaddanne gatteenya hayyee jenne eenyu dabalamna isaanifis manguddoon tun namuu jiru qabdi jaroo feetatte baafee tarkachuu dandeessu haala mijjeeffanne isinifillee mijjeeffanne jiddu golee haala mijjeeffanne isin beesiifnaa jenne reefun tana laala jalqabaan dubbii tana dubbadde dubbiin aadaadhaa gizee dubbamtu akkanuma qabdi tana achiin qabdu dubbiin aadaadhaa gizee dubbatan akkana qabdi kun aadaan tana achiin qabdu kun oomee gurraa galgaluu fi kagaggalu gaafadha tana achiin qabdu dubbiin dhiiraa jalqabaan waan kana dubbadde. Obsi abbaa qaama qabame magzii namni si qabees qabame yoggaa namni si qabees naa obsi akkaan jee oggaa waan kana hojjettan chaalenjiin akka isin mudatullee beekaa dura jalqaba. Maalif namni waa tolchuu deemu tokko obsa qabaachuudha qabaa isin hundinuu obsan isinidha. Yoo isaan isinitti aaranillee yoo isaan isin afaan deeffatanillee obsaan injifachuutu isinirra jiraata. Kan akkasii qabadhu. Inni biraa ammoo eefa gartee isaan hayyama isaanirraa arganne booda marii qadhaaddannee san booda manguddoo yaammannee gartee caayatti wal dhiyeeffannaa yaada haa qabattan taate yoo guyyaan exactly akkatti hin beekamin torbaan tokko keessatti torbaan kana keessatti ifii walitti hoottaa isaan amma hayyamamoo ta'anii jiranii guyyaatti qabadhaa guyyaa keessatti isaan hubachiisa. Mee daraaraaf carraa kan daraara. Carraa naa kan manii irra faatiidha. Karena wanta raayyaa sheekha qaamaaniin bira jira sheekha naaris yoo ta'e sheekha minis yoo ta'e nama bilbila isaa qabu waan hin qabu namarraa fuuneetti yeroo isaa mijaa'u gaafannee daawaa gubbaa jiran fakkaatee gara biyya alaa jiran fakkaatee gaafannee yeroo isaanii tolutti san gaafannee isinitti illee himne isinillee kan namni warri biyya alaa kun yeroo adda addaa hojii qabdaniimi akkasii walitti dhufnee dubbachuun nama danda'amana fakkaate. Aye kiyya bilbila harkachuun salphaadha. Asirratti yaada dheerisaan olina ustaatam zaanis ammaan tan hin dinne duraanis inni wanni inni barbaade boonfiisanii gartee hojii sanillee akka gartee wanni hundi wal kontentii wal qabatu gartee hubachiisee jira caalaani walii galanii bareedaadha. Guyyaa hedduu dheereessinaadha. Kan hawaasnillee gartee wal nyaataa namnillee nu jaja. Galtee torbaan kana keessatti haala mijeeffadhu bilbila feetu hasheekan feetee nagaafadhu narraan dhabdu. Galtee ammoo hin dheereessinaa walitti hoottaa waan kana fixa asirra teessanii gastirii gubbaa teessanii wallahi waan fakkutaan duratti hin dalagina an kanuma isin hinjaa ustaatamza atilleen galatoomii ga'ee walii qabamaadha hundi keessanuu waan amma gartee isaan jaan kana mee yoo isa wannummaa laale warra bije guyyaa lameen kana keessatti ibsa gabaabaa tokko akka gartee nuti haala mijeessinee gaddachaanu dhaga'uuf jiraatan narraan jirjirina. Garuu wanni barbaanne ganumaa dhaga'uuf jiraatanii nam lamaa sadiirraa yaada fuudhaadha sagantaa goolabaa. yaanni dhummaatis waan biraa fida yaada gabaabaa. Daraaraa kadhaa gudata. Galatama gutakkaan daqiiqa lamarraan fudhadhu. Takkaffaa namni nama jidduu seenee waliif fiduu deemu obsa qabaachuu qaba namootaafis yeroo hannu qaba maaliif asirratti gizee nama waliif fiddanii dubbistan intarraapti osoo hin goone Hamzaan maa waan kana gaafataa osoo hin ta'in yoo Aariif qeebale Hamzaan akkasumatti haa qeebale osoo hin ta'in gaafii Hamzaa yoo danda'an deebisuu yoo hin dandeenye immoo guyyaa manguddoo sanii aadaadhaa achirra gartaa jechuudhaan dhumatte dubbiin amma isin dibeetii fakkeessitanii Abuu Sabraddiin galatoomii dubbii jalaa jidduu fitte maaliif nama kofla akkatti dibeetii gamaa gamana godhan kanatti tabiraati namni hawaasaaf dhimmamu tokko yookaan hawaasa dursu wanni godhuu qabu rakkoon tun galtee tatana booda akkan dhufne jammaata keenya ummata keenya asit dhaabbadha dubbii manguddoon hanga wanni goonu dura saniin isinirraa eege turteani gamaa gamana wanni wal jechuu osoo hin ta'in
walitti dubbii deddeebisuu osoo hin ta'in tadhumaati manguddoon murteessuu teessu waan haasofte isii beeka. Maalirraa dubbii eegaluu deemtis manguddoon tuni aadaas ni beekti amantiis ni beekti haasawa yeroo jalqaban eessarraa jalqabaniis ni beekti. Akkasuma sadaffaa yeroodhaas eenyuun harkadhaa eenyuun dhabaa akkasuma eenyuutu abaluu faadhaa mijaawaa maybii namni dhiyeessan suni ani naan ta'uun dhufu waan maltuuf waan san eegonni godhachu qulqulleeffachuudhaaf gamalachuurraahu akka wal amantummaan honestiin dhuftuuf taayimii guyyaa takkaaf akkana walii kannanii atis manguddoo asiin nama jettu dhiyeessi asiis dhiyeessi jedhanii as keessaa filtireet godhanii qaama sadaffaas bilisaas itti ida'anii akkasii fiduu qaban barbaachisa manguddoo. Kanaafi taguyyaas akkanuma deebisan saniifuu gaafii Hamzaan gaggaafatee chaalenjii nama godhuuf ganaa namni Hamzaa caalaa chaalenjii isin godhu dhufuu ta'a waan ta'eef miira keessaa bu'uu fi mufii keessaa baatee nama san dubbattee itti himuudha. Hamzaan chaalenjii maan godha kajoo ani personaalii accept godhu maaliif kana caalaa chaalenjii isin godhu mangudduma keessaa dhufuu danda'a. So kanaafis amma qophaa'uudha tasgabbii feesisa. Sadaffaa qaama dargaggeessarraa haa ta'u nama hayyootarraa haa ta'u nama waan jiru akka teeknikaatti akka koree teeknikaatti ta'ee qindeessee wanni godhus nama barbaachisaa jeetiin fudhadha. Garuu tadhumaa wanniin hawaasa kanaa dhaamu. Hawaasni keenya kun hedduu hawaasa dammaqaadha namni Harargee kuni. Wanniin isinii dhaamu tokkoffaa gosaan namni bilisoomu gosaan jaaramuun uumamaan jirti jaaramee inni gosaa uumamaan ni jira garuu walirratti hin jaaramu waliif gaachana ta'ee jaarama malee namni eenyu jalaan deemaa eenyuun naan deemuu qabaas adda baafadha. Haasawa dibeetii adda addaa keessatti dubbiin eessa jirtii osoo manguddoon hin dhufne baruu yaala maaliif hoggaasanii qaama rakkoodhaan deemu jedhamee yaadamu lafatti isan bisuun ni danda'ama waan ta'eef. Kanaaf negatiivitii keessaa sammuu jibbensaa keessaa bahaatii jalqaba nama du'e irratti waan du'ee kanaa jira haduutii biraa akkan dhufne hadaraa rabbii achi dhaabbadhaadhaan isinii dhaamuufadha maaliif namni isinii dubbatu hin jiru isinii galtee akka nama abbaan qabne yookaan beekaan qabne hin ta'in Harargeen beekaa fi abbootii gurguddaa qabdi waan ta'eef soo waan san eeggadhaa san booda tarkaanfii fudhadhaa isiniin jechuun fadha. Labsa akka mootummaa gama gamanaa baatanii walirra labsurraa if eeggadhaadhaan jaa galatoomaadhaa nagayaan bula. Naqa beeku tokko warra gartee manguddummaa kana dhufe abbaa haqaatii fi xiyyaa dabaltee nama isaan fa'aa jiru beeku waan isin dhaamu barbaada hawaasummaa isin dhuftanii irra dubbattan kanarratti namoota fidattanii fi kanallee isin qopheeffadhaadha isin galee waan kana gartee yoo dandeessan yeroo muraasa keessatti akka isin dhumtu godha. Yoo gartee ammoo chaalenjii isin qunnamtu gartee aartanii nama wal afaan deebiftanii isin akka ammaan tanatti reefumtanii jirtan kana taate hin seenu ture wallahi silaa akkan yaadatti akka ammatti jirtan kana yoo taate dubbiin hin dhumtu. Hama waan gartee obsatti qabattanii manguddoo itti fidattanii yoo seeraan hin fixin daranuu waan kun baduu taate akka walitti oowwatu godhuu taate. Isin galeemi obsatti qabaadhaa aalimman keenyaa fi hayyuu damiinaa jira namni gurguddaa jira. Hundaafuu abbaadha isaan saniin dhaqaa gaahadhaa akkasitti fixa bilbila nama barbaaddu na gaafadhu kiyyaa dadar haadhumtu dubbiin tuni. Bilbila hunda isaanii qabna kana irra namoonni bira jirti rakkatin. Abbaa kana obsi guutakka. Laalla kiyyaa dadar amma ani wanni inni jechuu barbaadu wanni kun maal jaanii yoo fayyisan. Guutuma fayyisuu gaariidha. Illee as kaase isin sadeen walitti deebitanii gareen teessisa walitti deebitanii mari'attanii as keessatti warreen silaa dhiyaachuu qabaniitu jira. Gama hundarraa jechuudha. Warra silaa miidiyaa kana qofarra jiru qofaa miti. Warra gartee gareelee adda addaa keessatti illee sagalee adda addaa amma dura dubbatee ture hundaa jira. Sanii fi warreen silaa gartee as keessatti maqaan dhadhawamaa ture qaama hundarraa'uu dhihaateeti akkasitti gartee wanni kun deemamee hiddaan buqqisu laal balaa takka jan hiddaan buqqisanii jan ta lubbuu namaa tana qofaa miti imma ta lubbuu namaa tana qofaa miti tuni bakka ragaadhaatti ragaa dhiyaata
bakka maqaan gurraachomseettis ragaa dhiyaata. Bakka taan ammoo bakka gartee sheekan keenya barbaachiftu sheekanis keessa gooneeti abbootii gadaatis keessa goonee hundinuu gartee akkasitti wal keessa jiraataniiti namoonni hundinuu dhiyaatanii including Ahmaddiinii fi Naasir Kaliililleen dhiyaatanii jaarmayni Kuraa Galaan dhiyaatee Turaan faan dhiyaatanii Aliyyi Saabit faan dhiyaatanii hundinuu jechuun kan tokko irraa nafne zuum irratti illee taatu gabbuufsanii sirritti haasawanii buqqisuudhaaf hiree bareedduu harkattanii hiree tanatti fayyadamaadha. Yaaduma jiruun isinii dhaamoo barbaade yoo adda hambiftan gaariin taatuudha akka yaada kiyyaatti. Kanaafuu matanii barjaala. Bataa jiru caalaa dhaame amma mees qoy milkeessaa kiyya. Caalaa si dubbatu jiraame. Dhagee caalaa kiyyaa sirran beeku akkan siin jee namoota dhimmi kullaallatu hundaa'u bakka oggaa gartee dubbiin tun eessaa kaatee namni kun akkamitti du'ee amma bara kaduraan du'ee jaan malee hasilaa du'ee tallaa jira jirus kas gubartii haasawuu suma jiraa mire fakkeenyaaf hin jee beekaa. Eessar akkamiin namni du'uu dandee bar namni du'a gartee eessaa kaatee dubbiin tun manguddootti dubbiin himnu nu dura dhalatanii nu dura lafa bulanii isaan nu beekanii yeroo gartee warri ammaan tana gartee manguddummaa nu qabamaa jee isin dhufe kun isin malees warra hafe yoo jiraates isaan tokkotti dheeffatu beekaa. An badhaamee fi jira harka keessanii dhiisinaa jeeniitiin jira sigaltee eegatti seenan gariin garagachuutu namoota silaa dhiyaachuu qabanumaan dhaameef malee ani ittiin himne bira namootuma dhiyaachuu qaban caalaa kiyyaa akkas ilaa dhageeffadhu namoota silaa dhiyaatu hundaa'u yoo waggaa sanitti illee keessaa hafu taate abaluus bakka kanarratti akka nu dhiyaatu feena je'ameeti itti himatan jechuun manguddoo irratti abaluu haa nu dhiyaatu abaluulee nu dhiyaatu qabaa yoo hatta agartee as keessaa namni hafe jiraate. Kana ustaadhan zaafis galatoomii amma waliigalle akka gaarii waliigalle na fakkaata. Carraa nallee kabajanii rabbi naa kabaju. Waliigalle Abu Sabratti waliin jechuuf Kota kanaaf obsi Hamza. Laali. Naaf obsi adis. Carraa kiyya lafaan qabu. Obsi dhaabbo. Carraa naa kanneen qaree foos keessa jira isiniin dhaggeeffatu jira. Bar walumaan jirraanis amman dhufne obsa kaa gurbaa keenya maal taate wayi. Obsi adis naaf obsi hoggata akka laala ki gootan. Mee milkeessaa obsa laallata kanaaf kennee fi irra deddeebineeti obsii fi milkeessaa. Milkeessaa laallata. Lakki carraa kiyyatti fayyadamanii sinarra faana gaafachuu jirtanii miti naa obsi gurbaa maal taateeti wayi. Maal si gaafatanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota madda walaa miidiyaa kan daawwachaa jirtan sagantaa tamsaas kallattii biyyoota adda addaa kan jirtan kan nu daawwachaa jirtan foddaa keenya gara YouTube chaanaaliitiin isin daawwachiisuudhaaf bakki nu deemne takka illee hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf